Kana durriyyee waa takka hin beekne furri siyaasaa beekna jedhan uummata keenya dhamaasaa turan. Long time. Kanaan wal qabatee uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaadha. Keessaa raayyaan ittisa biyyaa. Warri waan kanaaf wareegama kafaluu qopheeffatanii teettan. Gartanii haqqi uummanni keenya qabatee deemu mootummaa haqa rabbi tumsaa fi wanni hundinuu gartee rabbiin laaftuu isinii godhe jechuudha. Ilmaan Itoophiyaadha amantiin kutaan gandaan osoo hin qoonne haqa biyyattii tanaa tabadde deebisuudhaaf daangaa keenya sarbame sirreessuudhaaf wareegama guddaa kafaluudhaaf gartee qophaa'anii ta'an jechuudha. Garuu salphaa godhe rabbiin waan mara. Kanaammoo irra guddaan galata eega rabbii keenyaa galchine namni haga raayyaa ittisa biyyaa biyyattii tanaaf gatii kafalaa jiruuf kafalellee hin jiru jechuudha. Jabinni guddaan ka'ennuutti rabbi gaditti kan raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa ittisa biyyaatiin waan jedhu ammoo aabbichuu baga rabbiin gartee jagna akkanaa beeka akkanaa kana jagna akkanaa goota akkanaa leenca akkanaa kan gartee qoma isin ol qabachiise wareegama guddaa irraa isin hambise. Raayyaa ittisa biyyaa galata guddaa aabbichuu biraa qaba. Maaliin kaleessa raayyaan ittisa biyyaa kan gosaa ture kan paartii ture adda raayyaa ittisa biyyaa kan dhugaasan jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa yookaan ammoo kan uummata Itoophiyaa uummata miiliyoona 130 olii amantiilee gurdoo 5 Itoophiyaa keessa argamtu keessaa walitti dhufe saboota 83 ol keessaa walitti dhufe ka amantiin kutaan gandaan osoo hin qoonne lafee ofii cabsee dhiiga ofiillee jissee lubbuu ofiillee qaalisan biyya ofiitiif horeeguuf deemu kana maal godhe? Raayyaa ittisa biyyaa godhe. Ergamtuu paartiidhaa, ergamtuu mootummaadhaa osoo hin taane kan saba ofiitiif of tahee yoomillee biyya tiksuuf hawaasa isaatii fi daangaa isaatii fi waan hunda tiksu ta'ee bahu jechuudha. Kanaaf aabbichuu abbaa jabaa argattan raayyaa ittisa biyyaallee galatoomaa wareegama biyyaaf kafalaa jirtanii fi akkasuma ammoo aabbichuun waan maal jennaan rabbi umrii si haa dheeressu jennaan. Rabbi umrii dheertuu isinii kennee ammallee dandeettii irraan gartee gahee leencaa dhadhas gartee namni gaachina qabaa hiree qabaa namoonni hedduu wallaahi waan nama oolne maali nama kana kennaa hundaa rabbi kenneef tarraaftellee rabbi ittaa guutu amiin jedha. Tarraaftellee rabbi ittaa guutu. Warri aabbichuu waliin dhaabbattanis baga gammaddan. Adda yeroo Afrikaa kalee namuu quba itti qabu biyyoonni ni jirti gurguddoon adda waliin dhaabbattu. Isa jalqabaati Itoophiyaa mootummoonni biyyoonni guddatan keessaa USA, Ameerikaan, mootummaan Ameerikaadha. Pireezidenti haga gartee jeneraalle ajajaa keessaayyuu Afrikaa kanarratti ramadamanii gabbanii ifatti. Mootummaa jabaaf biyya jabduu biyya gartee nagaan gaanfa Afrikaa kana akkasuma gartee bahara irratti tiksuu dandeettuu fi wanna hedduu waliin dalaguu dandeenyu jedhanii yeroo kana qomadhanii dubbatan wallaahi qoma ol qabadhu keessaayyuu ati sabni kiyya jechuudha. Keessaayyuu sabni kiyya. Kanaa olne wanni isaaf hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo cufaa yeroo maqaan keenya ka'u maqaa badaan nu ka'aa ture. Maqaan saba keenyaa yeroo ka'u maqaa badaan nu ka'aa ture. Addunyaan maqaa badaadhaan nu beekti. Uummata yaraa, uummata ofii wal nyaatu, uummata wal jala hin deemne, uummata hayyuu hin qabne, uummata gootummaa hin qabne. Isa kana ture jechuudha. Kanaaf baga gammaddan, baga gammanne rabbiin gammachuu walitti dhaabbattuu nu saba ofiitii fi sa'a 24 dalagu rabbi nu haa godhu. Gabaa saba keessanii dalagaa, biyya teessanii dalagaa, dhugaa jirtu irra dhaabbadhaa waan silaa barbaachistu godhaa isiniin jedha jechuudha. Kun kaa sooshaal miidiyaan addunyaa biyya keessa qofaa miti walirra fuudhee warra kan malee warra wanni kun garaa dhukkubsee xiqqoo isii gartee ciniinnaa garaa godhe malee namoonni kun wan ibin diinni keenya hadha gartee mataan isa cabee jira jechuudha. Namni hunduu ni ajaa'ibsifatte. Afrikaan ni ajaa'ibsifatte jechuudha. Biyyoonni Afrikaatu. Itoophiyaan duubarraa utaaltee dhuftee Afrikaa as ciistu tana guutuu isii utaaltee bira kuttee jechuudha. Biyya namuu maqaa dhawu. Chaayinaa dhattee, Raashaa, Ameerikaa dhattee, Awustiraaliyaa, Noorwee dhattee, biyya feete dhagadha Itoophiyaan biyya duratti mootummaan isiitii, maqaan isiitii, hujiin isiidha. Karaan isiin deemaa jirtu gartee mul'atu jechuudha. Kanaaf aabbichuu rabbi umurii nu haa dheeressu waan hedduu isin gammachiisu hedduutu isinii gad dhufu deemu jira. Akkuma kan muummichi ministeera asiin dura isiniin jedhan 3D tokko beektanis 3D printing isa kan san manoota illee jechuudha. Uummanni keenya warri gartee rakkoo manaa waan adda addaa irratti hona gootanis odoo gammachiistu hedduu inshaAllah yeroo biraatiin qabadhee sufaadha qilleensi kee bareedaa miti 3D irraa hadha silaa dubbanna jennee walii yaallee turre jechuudha. Warri kunniin gartee konkar asiin dura warroonni 3D kana jechuudha. Mana shaffisaan ijaaramu kan gartee humna namaan barbaanneef roobootaan dalagamu. Wanna hedduu kan waan muummichi ministeeraa gara biyya teenaatiin nuuf fidaa jiran keessa manoonni roobootiidhaan karaa gabaabatti fakkeenyaa fi warri roobootiidhaan waa dalagan kunniin jechuudha. Kompiitaraan ajjeestii gochuudha. Wanni kun roobootiin mana kaleessaa feerroo waan adda addaa keessa kaanii dalagan feerroo alatti ufumaa gartee waan silaa barbaachisu mintoodhaaf wannoota walitti daddabalan kanneen bulbuluudhaan
daqiiqaa gabaabduu keessatti fakkeenyaaf kaasiin dura kaa'ame jechuudha kan biyya Deenmaarkii tokko kan Koombood jedhaniin daqiiqaa 5 keessa jechuudha. Inni Koombood kun daqiiqaa 5 keessatti kaaree meetira tokko dalagee jechuudha. Fakkeenyaaf Keeniyaan faati waan kana galchanii akkan hubadhutti Keeniyaan faati gara mana 10 ijaartee teessu gootee ilaaltee jirti. Biyyoonni Afrikaa hedduun gartee tattaafachaa jiranii. Itoophiyaan ammoo isa 3D printing jedhan kana ka gabaabdumatti karaa gabaabaadhaan manoota gartee guyyaa gabaabaa keessatti ati mana humna namaatis hin barbaachifne wannoota hedduu duraan baajanni yookaan bayin itti ba'u irraa xiqqeessee namni humna xiqqaallee qabu gartee mana itti ijaarrachuu danda'u. Manni kun ammoo manoota jajjabaa babbareedaa fi gartee wanni hundi isaatu gartee kan istaandardii isaa eeggatee fi akka ati barbaadde jechuudha. Wanni kun gartee roobootaan koompitara kee qofa gubbatti ajjeesti gootee wanni kun ofiin dalagu jechuudha. Tokko humna namaa xiqqeessaa, inni lammataa meeshaalee asiin dura gatii qaalii itti baafnee binnee dalaynuun san hambisaa. Kun mana guyyaa gabaabaa keessa walumaa galatti guyyaa tokko lama keessatti mana tokko ijaarrattee irraa baata jechuudha. Yoo akka mudda torbaan keessa mana kee ijaarrattee itti galtaa jechuudha. Yaa'ii takka malee kunniin hundi oduu gammachiistuu keessa tokko qilleensi waan dhabdii irraa hin qabneef isin gaggabaabsaa. Waan akkanaa hedduu kaadha silaasni qopheesse qilleensi waan na daddarbaa jiruufi isinirraa gaggabaabsaa jechuudha. Guyyaa boruu inshaalla qilleensi bareedaa yoo ta'e wanni hedduu dabalannee isinii dhufna. Waan amma biyya keenyaaf uummata keenyaaf bu'aa qabuu fi mootummaan Itoophiyaadhaa ka amma isiniin jedhe kana 3D printing jedhan kuni muuchi ministeeraa isin dura yoo an dongoruu baadhe ji'a akkasootti guddate dubbatanii jiranii paarlaamaa irrattis yeroo adda addaatiin waan kan dabarsaa turanii biyyi keenya akka agartee karaa teekinooloojiitii wanni hunduun keessaayyuu AI'dhaan yookaan ammoo roobootiidhaan wanni hedduun jijjiiramni akka dhufu karaa meedikaalaatiin namoonni ijoollee naafa manaa qaban nama dhukkubsataa marfee dhaabbataa fudhatan warra akka dhukkuba sukkaaraa dhukkuboota biraa warroonni jiran namoonni manguddoon tajaajila namaa barbaachisan kun guutuun karaa roobootiitiin akkaataa itti gargaaraman irra Itoophiyaan wanna hedduu dalagaa jirti jechuudha. Kunni yoo rabbi biraa taate inshaallah biyyi teenya biyyoota guddatte ta'anii takkatti ol utaalte akka nama samii ol utaalee waa gubbaa bu'eetitti gubbaa dhattee biyyoota guddatte inumaa biyya garii bira dabarte jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti duratti akka deemtu gartee abdii qabna inshaallah. Qabxii lammataatti dabara. Qabxiin lammataa mata dureen kee namoota hedduu adhanii aarsiti. Isin aarsituu mata dureen kee isin aarsituu takka illee isin hin godhu. Shoorii keessan sun Umakalee dubbachaa ture jechuudha. Addas karaa kam dhufnaa karaa obbo Jawaar Mahammad dhufna jechuudha. Jawaar Siraaj. Obbo Jawaar Siraajiif mata dureen kee maal jetti? Jawaar fi faannoo isaa irraa jechuudha. Jawaar fi faannoo isaa irraa. Maaliif? Faannoon isaa akkuma agartan guyyaa dheengaddaa guyyaa lamaan dura nama tokko harka murtee nama kanarra mormii adda addaatu dhiyaachaa jira. Namni gariin faannoon suni harka muramellee warruma faannootii jedhanii ammoo Wollo bakki Wollo kaa ni beektanii naannoo Amaaraa jedhanii uummata Amaaraa jedhanii waamanii akka walirraa harka murrellee ni beekna jechuudha. Harka irraa muraa Wamakalee baratame Wamakalee dalagaa turanii waan haarawaa miti. Namoota gariif haarawaa ta'uu ni mala jechuudha. Girrisa abbaan daadhaa fi haarawaa ta'uu ni mala. Kun uumama dalagamaa ture mormallee nurraa muranii muka fannisanii deemanii jechuudha. Adda waan akka dubbachuu barbaada. Qilleensi illee naayyamuu baatu isin gaggabaabsee jechuudha. Isin dubbachuu barbaadu maali? Jalana dhagaa Oromoo godaantu godaa lafara maqaan kaayini jedhan. Dayyuusni shushuun nama jala. Dhagaa dhugaa takka walii himnee walii yaana. You believe or not amantee dhiistee dhugaa walii himuu qabna amma Oromoon. Dhugaa jirtu. Dhugaa jirtu walitti himnee ijoollee teenya kijibaaf dhara hattuuf gartee kana walitti maknee Oromoo jagna kennannee barsiifnee deemnu. Oromoon na dhagaa garitti guri gurra rakkoo takka qabna beekteen rakkoo nu qabnu maali? Bada yoo jenne gaarii jechuu hin dandeenyu. Gaarii yoo jenne bada jechuu hin dandeenyu. Dayyuusummaa beektani sun irraa gadumma sun ilmi namaa ni balleessa ni tolcha. Gaafa inni tolche tolchitee gaafa inni balleessa jechuu hin dandeenyu. Ilmi namaa ilma namaati. Sammuun isaa yeroo cufaa bakka takka warra hidhamee taa'u jira. Namti Jawaar Mahammad jedhan kun wanni Mustafaan galgala ganama itti qophisetti iyyuu maal beektu? Takkaa rabbiin kee alhamdulillahi rabbil aalamiin waan hamtuu nan dubbeessa. Anaami ka dubbatu waan nu goonu barri waan dalagnullee waan goonullee yeroo ati haqa rabbitti hirkattee yaa rabbi dhugaa na dubbisi. Haqa na dalagsiisattee haqa daladaa beekte yoo rabbitti hirkifatte yoo luma kaatee waa marqitu taate hoo bakkuma argine keessa dhoqqee dhiitta jechuudha. Nama kana namni na dura gabbayee irra duula baneen jiru. Maaliif? Ni argee akka inni ta'e. Dheengadduma kana gabbayee ji'a lamaan dura faannoon
qabsaa'otaa akkamitti teeroristi akkamitti ebalu jettaniini nutu beekaa ijoollee tana daa'imummaarraa nu jedha. Adda akka nama murteeti qottuun 21 century keessatti jaarraa 21ffaa keessatti abbaa fedhe haa ta'u. Abbaa fedhe. Yoo waraana gartee wal lolaniin ta'e qottoon ilma namaa jagna san qottoodhaan harka murtee jechuudha. Dhagee waa sii maadha ilma namaa keessaayyuu warri gartee laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jettu. Rabbii kee dura yoo adda jawaariin dhaabbe deeggarti maal jettee dhaabatta? Jawaar deeggaraa gartee numa faannoodhaan faannoo jaan maachi. Faannoo illee ta jawaar jedhaa jawaariin illee faannoo jedhaan. Innis faannoodhaa faannoo illee jawaar. Abbatu himate kiriir. Wanni inni kabraa biraa fee jechuudha. Faannoodhaa fi shaneedhaa fi shaabiyaan wal qabattee Suudaan dabalattee dhuftee Itoophiyaa digdiin hin jedhame. Akkasii bara. Garuu faannoon hadhaa maal fa'aa dalagaa jirti? Maal fa'aa godhaa jirti? Maal fa'aa jetti mee waliin ilaalla waan garii waliin dhageenya. Mee faannoon maal jetti? Faannoon Gaashi Jawaar maal fa'aa jetti mee? Qeesiin Gaashi Jawaar fa'aa maal fa'aa jetti? አሁን እኛ የምንፈልገው አብይ አህመድን እሱን የሚደግፉትንም በሚገባቸው ቋንቋ አነጋግረን መቀለ ቀበቴ ዱበተ namni kun አስላላ ተረክበን የማራህሉና በዘላቂነት ቢረጋገጠው አሁን እኛ የምንፈልገው አብይ አህመድን እሱን የሚደግፉትንም በሚገባቸው ቋንቋ አነጋግረን የምኒልክን ቤተ መንግስት ተረክበን የማራህሉና በዘላቂነት ላል ኑቲ ቀይሲ መስቀል ከቀበ ቀይሲ ጳጳስ ዋቲ በረንጎ ሳምቤ ቆን ሰደርካን ጎይሳ ሲቲኑ ማልጀት ዶክተር አብይ አህመድ አሊ deeggartoota akka hordoftoota isaallee ni hojjetu. Afaan jarri beekanii itti himne masaraa mootummaa keenya kamiliin qaraa kiiloo deeffannaa jira qeessi afaan qulqulluudhaan faannoo jawaar. Eenyu faannoo jawaar. Isin galaami? ተረክበን የማራህሉና በዘላቂነት ቢረጋገጠው ስርዓቱን 4 ኪሎ ሄዶ መቅሮ መጣል ብቻ አይደለም። በዘላቂነት ሁሉናችን ይረጋገጥን በነቀል ነው ቦታ የኛ ምንለው መንግስት ስርዓት መከነ ያስፈልጋል። ፕሮጀክታችን የ5 ዓመት ፕሮጀክታችን የ10 ዓመት አይደለም። የ500 ዓመት ሊሆን ይችላል። የ5 ሚሊዮን ዓመት ሊሆን ይችላል። አሁን እኛ ላል እንዴ ማል ጀዴ አጃጃን ጃዋሪ ካጮ ገን ጉዳይ ነች ካቲ ኒቤ ከከለ ይራ ጀዴ ሱን 4 ኪሎ ሴኑ ቆፋ ሚቴ ወረቺ ባሱን ተ ሴና ኬና ወጋ ዲበሻንታው ኒ መላ ቾልታው ኒ መላ ዴፋቾ ዲኖተ ኬነ በርባዴ ሱዳ ጀ ከና ቆፋ ሚቲ ስኒፍ ዱዴ ማዳ ጉረ ከሰነስ ቀራ ጨቀሳ አንዲት ባንዲራ ታሸንፋለች። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ታሸንፋለች። ሙስሊሙም ሲመጣ ሌላውም ሲመጣ አትግባ አላለችም። ተቀብላ አስተናግደዋለች። አሁንም መጥቶ እኮ መኖር ይችላል፣ ግን ከቤተ ክርስቲያን ጋር በተጋዳሚ ወንበር እኩል ተቀምጦ ሊጠራ አይገባም። በኢትዮጵያ ማንኛውም እምነት እንደ እንግድነት መጥቶ ሊቀመጥ ይችላል። በእኩል ግን የሃይማኖት ድርጅት የሚባለው መንግስት ያቋቋመዋል የሃይማኖቶች ህብረት ምናምን የሚል ነገር ያ መፍረስ አለበት። አስፈላጊ አይደለም። ሃይማኖት አንዲት ናት። አንዲት ጥምቀት፣ አንዲት ቤተክርስቲያን፣ አንድ እግዚአብሔር፣ ብዙ እምነት የሚባል ነገር የለም እና በዚህ ላይ እውነት ሁላችን እሱ የሚሉት ሌሎች እንግዶች ናቸው። ላላ ለጌ እስኒፍቱ መጻተኞች ናቸው። እንግዲህ አስከራ ይዳክብራለሁ ቻለው የርቢያዘ ይችላል። እንደዚህ ነው ያባራ አባቶች የሚያስቡ ሌሎች ክብራለሁ እንግዳ መጤዎች ናቸው። እንደ መጤነታቸው ዝም ብለው መጣው ዝም ብለው መኖር ይችላሉ። በእኛ ላይ ግን መዛት የለባቸውም። እኛ ጋር እኩል መፎካከር የለባቸውም። በስብሰባ ባለቤት አይደሉም ነው የሚሉት። አንደኛ ጸሎት ላይ እኩል ከኦርቶዶክስ ጋር ማንኛውም እምነት ቆሞ መጸለይ የለበትም። ምክንያቱም አንዲት ቤተክርስቲያን፣ አንዲት ሃይማኖት፣ አንድ እግዚአብሔር ብላ የምትሰብክ ቤተክርስቲያን ከጽጉ ሌላ አድርጎ ኦኬ ቪዲዮን ቢቆዴራ ታስኒቱ ገባብዱ መት አማንቲን ተከቲን ጅርቱ ወሮኒ መጥ ዮካን ዱፈን ኬሱማን ከሌኑ ገልቺን ሚርገታ ከኢትዮጵያ ራ ከን ቀምኔ በርጩማ ወልቂታ ታኒያ ከዋሙ ኬሱ እንደንዴኒ ኢቪን ጸለዩ ኢሳኑ ማኖቹ አኒ ኦሮሞዳ ክርስቲያን የየሎሪ ሁንድኑ ክሊር ሲትም አቦቲ አማንቲ ሳኒቱ ኦርቶዶክስ ይፈት ይበር
biyyi ta ortodoksiit waan amma mootummaan kun dhaabee amantiin biraan jirtee deemu tokkolleen fudhannu hin jiru. Ortodoksii takkatti Itoophiyaa takkatti Amaara tokkocha maal jedhan kana jinni kana jechuudha. Isin galee kun warra Jawaar deeggaru miseensota isaati yookaan deeggartoota isaati yookaan isa deeggaraadha. Waaqee bar jedha. Okay. Tokko isinii dabaleeti tokko walaba isinii dabala. Abbebe. Bara waan nu keessa jirru lammiitiyya. Ilmaan Oromoodha. Wanni sabni Oromoo kun keessa dabre. Meesin gaa inshallah kun waa'ee tunillee uummata irraa dubbatti mee talallee xiqqoo isin dhageessure. Abbebe. በሶ በላ ጫላ ጩቤ ጨበጠ ጨቡዴ ጣሳ አጠበ ሲሉን መምህራችን ያንን መድገም ነበር ዋና ተግባራችን። Gabaabumatti kana ofitti hin arabsinu. Warri faannoodha maal jedhanii tokko dhiyoon qabu.